miidiyaa kiilolee dirreen masqalaa deeggarsa bichuun cululuqee jira. Jijjiiramni biyyoolessa Itoophiyaa baraaree jiraachuu keenyatti fufsiisuuf akka danda'amu taasiseera jechuun hirmaattonni kallattii hundaan hiriira deeggarsaa guyyaa har'aa addabaabayii masqalaatti hirmaachuuf yaa'e. Jijjiiramni kun waggoota 6 darbanitti uummata Itoophiyaa biratti seenaa haaraa kan itti barreeffamedha. Deeggarsa abbaa malaaf qabnu onnee irraa agarsiifnee alagaa garaa gubuuf Finfinnee handhuura Oromiyaa dirree masqalaatti kabajaa fi jaalala isaanii agarsiisuun uummatni Itoophiyaa jijjiiramatti fufsiisnee imala badhaadhinaa milkeessina jechuun agarsiisee jira. Uummanni Itoophiyaa akkamitti akka jijjiirama fidus akkamitti akka tiksus itti beeka. Guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa guddittii Itoophiyaaf teessoo gamtaa Afrikaa kan taate Finfinneetti hiriirri deeggarsa guddaan bu'aalee jijjiiraman waggaa 6 asitti argaman ilaalchisuun gaggeeffamee jira. Jabaa ilma abbaa gadaa abbichuu waliin kan hin dhaabbanne hin jiru. Akka diinni irratti olola uumee hojiilee hojjetamaa jiran gufachiisuuf deemuu osoo hin taane akka diinni irratti olola uumee hojiilee hojjetamaa jiran gufachiisuuf deemuu osoo hin taane uummanni jijjiirama dhufee akkamitti akka kunuunsee qabuuf gaggeessaa isaa waliin jiraachuu ifatti bahee agarsiisaa jira. Milkaa'ina jijjiiramaa argaman itti fufsiisuuf kan kaayeffatee hiriirri deeggarsaa magaalaa Finfinnee haala miidhagaa ta'een argamee jira. Itti fufiinsa biyyaa fi badhaadhina waliigalaa mirkaneessuuf seenessa qeenxee fageessuun seenessa waloo tokkummaa jabeessuu ijaaruun barbaachisaadha. Seenessi qeenxee seenessa waloominaa moggaatti dhiibuudhaan garaagarummaa qofaa irratti kan xiyyeeffatedha. Seenessi qeenxee sababa amansiisuu haala qabatamaa biyya keenyaatiin sirratee gara siyaasa jidduutti hanga dhufnetti tumsi waloo dorgommiif madaala eeguun akka hin danda'amne gochuudhaan nageenya tokkummaa waloominaa obbolummaa dimokiraasii fi badhaadhinni waliigalaa akka hin dhugoomne taasisa. Abbichuun seenessa qeenxee sirreessuudhaan seenessi waloo tokkummaa jabeessuuf gargaaruu akka lafa qabatuuf carraaqqii guddaa gochaa kan jiru yoo ta'u gama kanaan bu'aalee qabatamaas galmeessisuu irratti argama. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota keenya guyyaa har'aaf qabnu asumaan golomnaa laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa galatooma.